akkas gochuu malee hin taane maa gadi baanii nama rabsu bar gadi baanii ijoollee jimma hattuu ana mataanna nyaatamee mana meeqatti gadi garagalamee fatiyaan dhufti arraffamtee baate jechuun jaarsi namaa jechuun siduuna gaaffii wayin qaban jaarsi namaa hatamuu hin danda'a jaartii namaa hatamuu danda'a malee. Indee shari'aa rabbii teeyyame kaayiroo keessatti immoo namni lama guyyaa tokko fuudhee jiraami lama. Namni immoo addaan baagaa isin heerumta addaan baata kalas isin heerumta addaan baata yoo rabbi carraa keessii taa'is immoo gaafa sii teessa sii ta'e wajjin teessa malee maaltu jaarsa namaa hatee jaarsii namaa hattan anillee lan atuu qophii xumurii amma kana booddee jaarsa namaa malee heerumaa alayya haraam kana booda indee jechuu bulfatu nu yoom dhiisne maa nu yoom bulfatiin jenne maa nu bulfatiin hin jenne. Abulfatu wallahi lazim abulfatu. Dhaggeeffadhu boontu atila biyya feete bakka feete jechuudha. Arsii, Harargee, Walloo, Wallaggaa, Baalee biyya fedhe haa ta'u ati jaalallee irraa si qabnaan inni si jaallannaan ati jaallannaan nama jaalalatti amanu akka reetii argannaan jechuudha. Nama ganda kutaa gosa minaaminitti namanne jechuudha. Nama qulqulluu jaalala qulqulluu qabu argannaan warabbal kaabanassiin jedhee heerumi nam tokko wallahi anta akka ganda akkanaatti heerumuuf hin akkasnaan jedhu no ani dal welcome gaafa jaalalli nagabe isinitti ni maammaa waa'ee jaalalaatti lixuun barbaadu wallahi welcome Oromoo kutaa 11 keessaa bakka rabbina kaa'uun beeku addee rabbina kaa'e immoo galuuf qophii xumuree jira ammaaf immoo jaalalli boontu Challis ijoollee kee guddifadhu waa'ee jaalalaa mina ijoollee kee lama kutaa torba. Ijoolleen kan keessii maati guddifattuu sirraan argatti dura dursee. mataa keenya irraa iyyeeka argiteesi fiqiriin kun haylii qaba fiqiriin paawarii qaba fiqiriin humna qaba waa'ee fiqirii haasayat ammas leenciin dabalama. Atama boontu dhugaa. Qeerroo maqtaate wayyoo. Ijoollee kee guddifadhu barumsa barsiifadhu kutaa lamaa kutaa torba. Qeerroo galatoome jechuudha abbaan leencaa. Bakka kun beedachana seenu akkasii. No boontu challis ijoollee kee guddifadhu miidiyaa irra teesse an jaalala minaamin hin jedhin ijoolleen kee yuunifoormii barbaadu dabtara barbaadu. Ijoollee maalii qabdi ofiifuu nu biratti guddatte harka keenya irratti guddatte. Habiibbi waa'ee guddina kootii abbise dhaggeeffadhu waa'ee guddina kootii sidunaa kana gaafadhu yeroo nan taa'ee finca'u na beekti ishii sidunaa musammaa kana gaafadhu ishii gaafadhu. Ijoollee keetti sagalee baanee fiduu qabna suuraa jiraatti. Nagaan qabdu. Ijoolleen si haftee barumsa irratti akka guddatu gochuu qabna miidiyaarraa badii ijoollee keetiif eettanii kana booda. Jaarsa namaa hateen bada ooyi jaarsa namaa ruun argadhee kee hin bada. Wayyoo sidunatti kun agalateeffadhu mimi. Wayyoo bismillah wallahi laazim nannaye. Rabbiin dabalee siifa kennu bakka kun ba'e jechuudha barakkaan seenuu. Fayyaa bahii gadi. Milkaa'ii argadhu. Qoy mee mucaa miira keessa jirti naa galateeffadhette nan galateeffadhaa fi leenca bar. Leencatu leenca kenna galatoon qaalii nama. በማሽቃበጥ ሻንዲ አመት አንተ እንደዚህ አሽቃበጥሽማ ባዶ ዘይ ደብራል ወራቤ አንተንበሳ ኦስ ወላሂ አሽቃበጣን ጅሩ ይስማ ዱጉማ አንተንበሳ ይገባሻል ወላሂ አሽቃበጣን ጅሩ አኒ ስማ ያ ወላሂ አብዱስ ሲወስኩት ወራበል ካባናነ አብቲ ለንጀር ገጋ ተበኩቲ ጉያለ ሙፍረድ ይሙዳነ አብዱስ ያሳን ገለዲ ወላሂ ነርፈደን ወላሂ ቀሮ ረቢ በከ ከነ ባስቴ obboleessa koo dhugaa naa jiraan abbaa koo qaalii koo naa jiraadhu qereensa koo wallaahi laazim kan akka keetii baga miidiyaa kanarraa qabaadhean wallaahi siinan boonaa bara. Dhaloota biyyiidhaa yeroo wayyoo rabbeen atarsiida moobaalee dhagaa qeerroo rabbeen silaati qo'eme mee waa'ee dimee kootii kana warri tiiktaakii kanarraa natti iyyita yeroo hunda wallaahi si duunaa musammaa kanan na beekaa mubaarik na beekaa mee ijoolleen gaafii. Wallahi sobda mutatti kana daa'imummaa isii uffata ofirraa hin qabne irraa kaasee hin beekan maaliifi namni biyya arabaa yeroo dhufe ruuza nyaata madaalawaa kana nyaata waan ta'eef ruuza faa nyaata waan ta'eef namni dafee guddata iskutuma nama dhaggeeffatu والله لا دي صبر
Suuraa isa qullaa yeroo isin uffatan uffannee barbaanna malee. Wallahi abdusse atummaan abdusse yeroon suudii jiru yeroo naan haasoftu waan hin fakkaadhatu na beektaa baraan abbaa sana ta'ee sitti nimne malee ati nan beektu malee. Nuti qamisii kan keetiin ala taate qullaa jirtu yeroo durii inni bichummaa kee barbaanna nuti isa feena yoo ta'e malee ati amma waggaa 38 keessa jirtu. Abdusse maa miira keessaa bahi malee leencan fuddee kee abdusse miira keessaa bahi malee abdusse ko. Leencan fuddee kee habibi. Siduuna wallahi faanni kee bareeda bar ati bar wallahi galatoomi siduunaati baga mana kootti tolbaate. Baga nitti cabsi. Rabbee dhiqeeroo ati baanee moorsi. يا حبيبتي فانكو فانا قناتي نوام ما تقافل لينش أكجل تيجودا أنا تفيجودا قستي ربانا لينش سروه جدا جدا والله أكن دبنا نسودا كنا كامين جسون والله جولين كنا كي موكنا تندولة my brother in the abati no abati إذا كان بوجي اللي جالس أنا ما تجابس والله baru baju ke torbi to kosir raga tamu kabda sirriti jolle sitti kaafna marrajaan jiru biyyarraa nuuf dhufa sirriitti raga tamu kabda baay'ee hayawaana egeedheera wallahi abdusse gaafa na tokkoon billahi kaambii koo gurguddaa wallahi kaayiroo sana keessaa tokkoffaa mubaarik isin dhiisu wanti sirriitti liqii galuu qabdi ijoolleen biyya sii jirtan ijoolleen gaatira marrajaa jiru keessaan naa erga ani ijoollee gurmeessee raggachiisa sirriitti intalli kun raggatamuu qabdi of qopheessa kunoo laal quba akkasiin gootu qeensan qabu qeensi si baga argitan hundi keessan warabbal qabu qeensan qabu wallahi qeerroo galatoomishi abdusseeni naafaa keessa jiraa qeerroo hoonaa jiraadhu wallahi laazim inshaallah habiibi abdussee naafaa maati immoo jaartii kenna misirraa fudhate immoo maa inaafifta abdussee inaaftuu yoomiyyuu guddattu dhiisati inaaftuuniif nyaarriin guddattu jedhanii akkasuma inaafu inni taa'e gastii keerra jechuudha lakkaa'u ammoo leenci biraa dabalamuyyuu. Leenci biraa yoo dabalame dhugaa rabbi anis makiinaa diimtu tokko dabalaaf yoo leenca lammaffaa argatte na amani. Mee kakadhan moo nama kanatti nama buusuu danda'udha. Kakadhu warabban kaabaa abdusse kakadhu makiinaa diimtuu ammanaa kennitaa nama 180 jira. Zaata rabbiin akka ta'u jechuun kakaafa akaakayyuun qofa kakadhuudha. Kakaa jabaadha. Zaata rabbiin akka ta'u. Wallahi narrifadhee warabbal kaabaa leenca maalanna yaa warabbal kaabaa bismillahi bishiixaan rajim. Bishaan dhugii boontuu bishaan dhugii tasgabbaa itti kottu habibti. Maa waan anaaf ta'u narkaa waliin. Niiti amma laa itti keessa fadhu guyyaa sadii fatu irribaan kan irra fi leenga dakka jedhaa turteen yoon leenca argadde guyyaa sadii irra fanyanii wallahi edes akka kana bar edes argan habiibi hanqanii irraan argataa oola namni rabbii dhufee naan akka keesseeti abdussaan intala gandaami oromoo kutaa 11 na jaallata nan jaalladhaani bar edallee argadhe wallahi naa jira qaalii namaa naa jira. حبيبي أباتي والله أنا نمكم أنا إذا منا منا أننا مهارة أنا من تكايون بين تنال ما أنا ما بوين فدان سدونا بوين فدان أنا سارة والله أنت كادين أنا ما كنت بسم الله دي صلاتين سيني سوري أكو أبي أمر يروتو فان كدان الرابرة ده كدان نبودي أقبل إبرة سون أبدر للمنا ما شاء الله وبالله عنده رجينا خينا والله إيرو ما فكر أنا قلنا تقول يرون ده بسم الله والله لازم والله إيرو توني كنا كيسة تقول تبر ورب الكاباندي يرون ده تونتني من لجنا كنينا كن Meti tiduna ababo to kuna mniken nukda ba mo garana manyatu ai ti waine tiduna waine tiduna adula ababo to kun qabdu warabbal azara bi ababo to kun kadina tiduna kono onne kenne onne ababo to kun kadina amanu tiduna kanat mali wallahi to lojjati ani mona ta sidan kinna yu warabbal kaaba rabbeeni misaaltiin kennina busseetti wallahi misaaltiin kennina busseetti kanaafuu jechuudha asiin argaa koo sinii dabarsaa oromoo kutaa 11 heerumaa ijoolleen jimmaa abbaa jifaarrattis niin jedhee gandummaan akka badu abbaa fi diritti nama sin jaallate garagarii ati sidaa yoon fuuta kaayiroo keessaa si qofa tafe tuun fuudhin rakkoo qabdamoo Habibi ijoolleen durbaa jimmaa dubartii antanii nuun jedhanii waan ta'eef nu dhiira namaa akkanallee asumaan warenya ashqaabaat achi makiinaa argatu tiduna yookiin bu'i keessaa bahe tiduna makiinaan argatu ta'a maaliif asirra teessaa jiran qabdu
Min ayinat erge maal? Dhimma Abduseeniin fuunee gaafadhu boontu. Abduse kaayiroo keessaa namni illee ijaazaa wal buufataati maan fuune qoyati ችግር አለበት ወይ ምንድን ነው? እኔ ገና ሀገር የምመራ ሰው ነኝ። ዋይ ትዳር የቱን ታኔ ዋይ አካሚቲን ብዬ ቡልቻ አጣጥቶ ጅሩ ምንድን ነው? jechuun ijaazaan masii buufate jedhamu dhaga'een beeku maa ta'u bareeddaa fuudha jechuun aadaa duriiti. Faarummaa warra faaraa wal fuudha barate. Isa wajjur akaakayyoo keenya aadaa bijaarraa tokko wayii isatti kaloo keessa gangalchitu wayi argee ture Abdus akkana goote si jedhe namni wayi natti argeennaan wallaahi namichi Abdus isatti yeroo hunda bontuun jaartii goote jettu dhaga'ee namni wayi iskiriinshuutii sana na argee kun si miti ennaa wallaahi anaa miti hin jedhee mucayyoo wayi si jala ciifte akkana itti ati immoo sii gad dhungataanii jirtu wayyoo qeerroo wallaahi wayni naati onneen na keessatti bulchaa ofiin deema welkaam Siduna, maal jettame mee waa'ee waan ammaa kanarraa mee waan dubbattu yoo jiraatu? Ati gaafadhuun jedhee baraan qaamaan hin bira jira ani nayyeennaa beektaa gaafadhu mee rakkoon isaa maaliif hin fuune? Amata meeqa beektaa siidiriin tokkichi kaayiroo keessa jiru Abdusee qofa ta'eera beektaa? Amma dura fuudhee akka jedhee kaleessa pirezidaantiin Dooktora Siliin Abdusee qofa kophaa irratti ati kaayiroo dhufaa jedhanii adara Abduseetti si gurgurreennaan. Abdusee yeroo ribarraa keenya fuudhaan jedheen yeroo dukkukuu keessaa bahe immoo na hiikaa jedheeniin jechuun rakkoo wayii qabda moo tokkoffaa dura piraaktisii bahuu qabda mindin nu ችግራለ doktoraan yeroo jettu mee rakkoo akkamii fayyadu nama fuudha dhowwatte yaaddaati fakkeenyaaf rakkoo fuudha nama dhowwu yookaan areedan bibilchiti fakkeenyaaf giltii godhite fakkeenyaaf rakkoon jiru kun jechuun egaa fakkeenyaaf rakkoo akkamii rakkoo gahuu dhabuu fakkeenyaaf fedhii Aishi kan biraa amma sitti mee rakkoo fakkeenyaaf fuudha nama dhowwa jettu keessaa tarreetti mee shanan tokko balleesseera bareedu fakkeenyaaf fuudhuu sodaataa ati Abdus ati maal fuudhuu didde amma godha rakkoo kee maal kanallee ani waggaa 40 gaafam kutee qabichuun wafarri qaxanni jedhee goggoguun fedha ammaaf kichuu kana of nyaachisuun fedha umurii dheeraa jiraachuun fedha borcii baasaa akka wallaahi borcii baasaa akka wallaahi sila yeroo takka natti jiiftu wallaahi bareechitee diimina nyaate suduuna bareechiteen kan labina takka kanatti yeroo qabamuun argite sila yeroo ati mana suduunaa keessattu bukkeedhaan si argee garaan karaa darbaa manni keenya mana hubeerra beektaa bakki jarri kaaffee dhufanii ta'anu mana keenya jala kaaffee ta'anii yeroo lafti isaatii jaha ta'e mana isaatii mukayyafan qabu waggaa 7 kaayiroo keessa jira mukayyafa tokko bitateen beeku rakkataan jechuudha nuti mukayyafa saalooniidhaa qabna kilaasiidhaa qabna kilaasii 3 keessaa qabna sanaa hidhee dhufee mukayyafa jala ciisaa dhufee beektaa ganaa baatee baay'ee galatoomisii duudha oromoon qabsaa'otu jajjabaa takkaa isaa waan makiinaas bitee mukayyafas bitee hin beeku kunoo jarri sadii qabu filaati dhugaadha mukayyafa samiirra arsiitti heerumte kaatii shamarran arsii fuudhi kasiin arsiitti heerumte gandummaa dhiitee fikirii yeroo walitti dabalamu waan qaqqabbanaa waan babbareedaa mana namaa galcha waan ta'eef namatti dabalamu nama taasuu ana fa'i qabsaa'ota kana hiisisuudhaan wanti jarri hin goonin jiru Anggaru kunoo mana jaraa dhaqee mukayyafa jalaa jala ciisee jechuudha. Mukti san daggafe godhaa Oromoo. Jechuun sila kan aadaa deemuu miti kan aadaa deemuudha meeqas si hanqate si hageessan ishee walitti si humnaa asumaan daasporaan achi jirtan olii. Gatti qabee lamaa taphattee bitatu jedheenii. Wallaahi. Itti koo dhaggeeffadhu boontu inni birrii na argate jechuudha. Horii bitee biyyatti kennee achi tursiisa. Inni Dhugaa dubbachuuf ijoollee qonnaan bultootaati. Amma yoo rabbiin Kanaadaa yookiin Awustiraaliyaan keessa baadiyyaatti galee qonna qotuun barbaada. Ijoollee baadiyyaa keessatti qonna qotaa guddatte ijoollee baadiyyaati. Baadiyyummaa kiyyaan nan boona. Amma yoo birrii 5,000 argadhe hoolaa yookiin reetti biyyatti bitee horsiisa. Maaliif bor bakka guddaa geessu. Ayyee giiftiin 5,000 giiftii meeqa naman sii kadhadhaa giiftiin 5,000 giiftii meeqa. boontu. Beeta jalbii bitee sangaataati gaafa waggaa 2-3 jechuudha. Ilmoo reettii bitee jechuudha dhaltee wal horteedhaan horiin abbisa jechuudha biyyatteedhaan lafa tokko bitteetti jedhan. Inni asii inni gaafa birrii 5,000 argata jechumaan biyyatti darbee kana naa bitaati masaagonaa kennaa jedhan. Inni giftii ko birrii nyaatu lafa kaa'aa. Abibti amma masaagoo kennitu maa jaartii fuutee masaagoo irraan dhalchi.
wajjin wallaahi. Abdusse Dhaltuun ni qaqqabama. Shamarran keenya rabbii. wallaahi qaqqabama abdusse qaafa ol siqaa deemte fikirii dhiiftee waa'ee dirrii lakkaa'uu kana dha amma yeroo fikirii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka reedii kanatti kunoo chipsii nyaachisaa tuu chipsiidha sin nyaadda dhiibadhee naatee eebboo gurbichi si duun obboleessan qabu. Obboleettii kun kennaafi obboleessi isaan jiru wallaahi. Ati waa ashqaabbatteetuma jiraachuu rabbii arrafa kee kana ashqaabbaati. Abdusse namni bar biyyisi jibbeesi abdusse waa tokko ashqaabbattus Oromoo qabsooftus biyya akkasi jibbe ragaaf itti bayyadu. Hangaafa taphageetiin gara muri abdusse jibbamu. मैं Abduu kam jirta Dr. Abduu? Akkam jirta Kingo? Amma Taap guys, taabii godhaa guys. ani wanta seedhaamu ishii sibira jirtu sibira dabartee jirti. Ammas ishiin dura akkas hin dabarre tana qofa seedhaam. Osoo ati lubbuun jirtu boontu nama biraa heerumte taanaan amma kaayiroo sitti dhufani maama Ahmad gurbaan sun surree mataa maa fadhamaa jedhee miti. Bakka. Akkamni fuutee waa ifootuu taane fuutee ilmoo dhachitii ammas jabee taphataa eenyudha? Ani immoo karoora kiyya biyyatti galee bakka durba fuudhuu barbaadan akka mataa kiyyaatti. maaliifan ammoo Kuni filannoo ani maal gatiin ta'e fuudhiidhaan haggafaafaa taate. Haalee fe'imisaaf fedha jettee turte yeroo dabarte yoo yaadatte shamara fe'imisa taate fedha jettee turte kanas boontuu fe'imisaa immoo miskiina galee fuudhuu barbaada. Eenyuun feemasa godheen boontuu tiiktook irra teessee taaf naa godhaa jechuun feemasa maani haaqata namni jaata beekaa kana. Ila fe'imisa Namni jaanna beeku dhiisuu gaafa tapha kooti adda baafate kan bizaatti raata bibisi kan Oromoo miliyoonni meeqa si beeku maal taate. Abduu Seemaa taate. Habibi kan bizaatti raata nu namni nu bebbeeku warra orjinaala warra aftaamee qofan nu bebbeekanu. Habibi abbaate. Ummata otoo hin taane ummata sooressa shugar daadii jaallata shamarran akkasii kana. Namni jaallatee ofii mata ofii ta'a. Warra hin ajqaabaa. Abdussee koo miira keessaa bahe wallahi maal eeggadda yeroon taphadhee ka'e wal fuuna naan jette suma dhugumaan maas irraan qabame jedhaa turte amma si dhiisee amma birritti biyyatti ergitee dafaa qabamuu dhiiftee. Hangafamoo waan taateef ani immoo nama narra guddaa waggaa jaallatu. Abdussa miisajii durii ol baasa wallaahi miisajii kee durii ol baasa miisajii koo keessaa Abdusse. Saree atiin guddattu sun billaan ammas bira dabarfadhee gaafan kaa yeroo dhufe na eeggadhu sitti nagarsiisa. Waan taatu immoo Wabillahi maal habibi anu tun kai maka ko gaaf sana sitti madde lafa daata ishee tabbaa sana ta'e nan beektu malee adaraa gaabbattu koo gaa yeroo sana sabiyyi wayti atis beektaa yeroo sana shugarda. Oksun billa bar pirezidaantii maammeen bara obboleessi Suduunaa profaayilii na godhataa ture yeroo sana ishii warra dhufee tiiktaakiidhaan eenyu ta'e an bar feesbuukiidhaan qabsooftuun ture baran kan nan beekne naa baru ishii garuu maqaan